weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zarihuun Wadaajoo addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa obboleettiin artistichaa isaan quxisuu Alamtsaayee Wadaajoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alamtsaayee weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zarihuun Wadaajoo biyya Hindii keessatti ji'oota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila 14 bara 2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru. Waggaa lama guutuudha kan inni dhukkubsatee sireerra ciisaa ture. Sabooddee Adaamaas ciiseera. Chimoo dhufee Ayaatiinis ciiseera. Achi manas baay'ee ciisee sabooddee biyya alaa akka deemu dooktarooti murteessanii. Sabooddee biyya alaa deemee achitti yoo miilli isaas opereeshinii ta'ee miila lachuu ta'ee kaleensaas mul'achuun isaa yoo feelii ta'eera jedhanii achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaa haadha manaa isaati. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye qidaamee galgala sa'aatii tokko irratti boqoteedha. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1940tti abbaa isaa obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Makoorraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan 7 keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan aadde Alamtsaayee Zarihuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu. Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu hin boqotiin yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zarihuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture adamoo jaallata. Nama wajjin walii gala. Namoota gizee sirna baalabbaataa keessaa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata. Lafa midhaan fa'aa dha'anitti yaa'u fudhaa galaa jedhee akkuma jiru itti dha'an midhaan kana dha'anii fudhatanii galu. Inni haaraa waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha. Zarihuunitu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira. Utuun umurii isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti laffa'ee itti gubatee jireenya tun jiraatin uummata isaa bichaaf jiraate malee ofiisaaf tun jiraatin itti gubatee yoo naga'e kana utuu immoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun nutti dhaga'ama. Hiriyoota Zarihuun Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalqabuudhaan Zarihuun Wadaajoo akka beeku dubbata. Kutaa biyya Oromiyaa keessa naanna'aa turre egaa biyyaa bakka tokkotti hande kan waliin guddanedha. Nama naannoo tokkodha leeqaadha. Filashii tokko Zarihuun Wadaajoodha. Ittaanaa Tolosaadha. Namni afran keenya kun seenaa baay'ee qabna gaanu. Yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti galma biiraa tiyaatiriitti egaa kottara maaramnaa kana sirbe filash kan immoo beerasa jedhatti egaa addadha kan egaa yeroo sana namoota biyya alaa ambaasaadarootu ilaale mootummaa yeroo sana Mangistuu Hayilamaariyaam ture. Warra ambaasaadaronni kun hausoo kana akka jiranitti fuudhee biyya keenya keessa Awurooppaa deemanii fa'aa agarsiisan jennaan hin danda'u jedhe mootummaan yeroo sana. Kottara maaramnaa midhaan keenya keessa lafa isaa barkeedha kanaaftu babaasa. Kana dhagaa haala qabsootti dhagaa yeroo sana dhagaa. Du'aan addunyaa kanarraa darbuu artiist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisee pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin gadda itti dhaga'ame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barabaraan dhalootaaf darbu hojjete waan ta'eef hojiif maqaan isaa barabaraan dhalootaan yaadatamaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuun Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo injifannoo abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18 bara 2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuun Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa 2 fi dhiiraa 1 ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.